Ashama kabajamtoota hordoftoota Oduu Ispoortii nageenya keenya kan jaalalaa bakkuma isin jirtanitti isin haqwechaa Oduu Ispoortii isaa kanaaf jennu qabannee gara keessan dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu hordofuun dagatinaa. Luke Shaw and in for Rashford and in for Manchester United. There's just no stopping him at the moment. Nazi routine there. Shaw to play it in. Oh, beautiful done. Marcus Rashford with a beautiful header. Picture book. Good for us to be careful. Those balls. Rashford! He can do no wrong right now. Ericsson set it back and Marcus Rashford latched on with the most sumptuous finish. At the moment, Luke Shaw. Fred slides in Marcus Rashford, and you know what that usually means? Goal! Marcus Rashford looks to take it in stride. Rashford showed his strength, then showed his finishing ability. And he started the day on the naughty step, but he might finish the day in the headlines. Marcus Rashford, Manchester United's man again. By Martial and Rashford laid in against Alisson here. Marcus Rashford. No flag. 2-0. The classic counter-attack. Casemiro, Rashford. He is in prime form. Manchester United, having been held to a solitary goal for the majority of the night, are cruising through to the semis in style. Odeeffannoo ispoortii tapha kubbaa miilaa Awurooppaa keessatti haala addaatiin gaggeeffamaa jiru wajjin walqabsiisuudhaan galgala kaleessa ba'an akka jirutti Manchester United Mark Rashfordiif kontiraata haaraa dheeressuudhaaf qophii ta'uu beeksisuun dhagahame. Taphataan kun bara kana sadarkaa guddaa irra kan jiru waggaa ta'u gareewwan tokko tokkos xiyyeeffannoo itti kennuu jalqabuun mul'atee jira. Mark Rashford dhiyeenyatti mataa Man U ta'uudhaaf kilabichaatti lubbuu guddaa horuu jiraachuun isaa kan mul'ate waggaa ta'u taphataan gammaa taphateen galchii kanaan dura Cristiano Ronaldoon kilabicha keessatti riikardii ittiin qabuun qixxaatuun isaa mul'ate. Kun ammoo kilaboonni addunyaa irra jiran adda addaa ija keessa kan buufatan waggaa ta'u kilabni inni amma taphataaf jiru Manchester United kontiraata isaaf xiyyeeffannaa duraa kennuudhaan qophaa'aa fi jiraachuu beeksisuun mul'ate. Odeeffannoo gama biraatiin ammoo taphataan sarara gidduu Chelsea Kanteen yeroo dheeraadhaaf miidhama irra ga'een shaakalaan alaa kan ture waggaa ta'u amma akkuma shaakala eegaleen AC Milaaniin barbaadamaa jiraachuun dhaga'amee jira. Kanteen taphataa cimaa yeroo garaagaraatti akka malee addunyaa irratti dhaadheeffamaa ture waggaa ta'u maantaan ammoo yeroo inni miidhama kana dandamachuun isaa dhaga'amaa jiru kanatti kilabni akka AC Milaan barbaadaa jiraachuun ifatti gabaafamaa jira. Odeeffannoo gama biraatiin ammoo Mohamed Elneny kontiraata haaraa gara waxabajjii 2024tti isa geessu Arsenaal waliin kan mallatteesse ta'uun kan dhaga'ame waggaa ta'u kontiraata isaa bara kanaa ji'a waxabajjii keessa kan xumurame waggaa ta'u amma immoo haaromsaayituu ifatti dhaga'amaa jira. Haaluma wal fakkaatuun Jaavi Gracias guyyaa kaleessaa ganama Leeds United makamuudhaaf Ilaan Rood akka dhufe kan gabaafamaa jiru waggaa ta'u leenjisaa haaraa garee kanaa ta'uun yeroo kamiyyuu akka malee beeksifamaa jiraachuun isaa mul'ate. Gama biraatiin Alexander Garnacho'n kontiraata haaraa Manchester United waliin mallatteessuudhaaf walii galuun isaa dhaga'amaa kan jiru waggaa ta'u amma kontiraata kana mallatteessuutti dhiyaatee akka jiru odeeffannoon dhimma isaa waliin wal qabsiisuun ba'aa jiru ifaa kan godhu. Taphataan kunis akka malee kilabicha keessatti maqaa gaariidhaa fi haala gaarii gubbaa jiraachuun isaa yeroo adda addaatti mul'ataa kan jiru waggaa ta'u kanuma bu'uura godhachuudhaan kilabichi itti jechuudhaan mallatteeffatee waliigaltee isaa xumuruu himuun ifatti dhaga'amaa jira.
Odeeffannoo ispoortii keenya gama biraatiin atileet Lataa Sanbat Gidaay torbee darbee gaafa sanbataa chaampiyoona atileetiksii addunyaa 44ffaa Awustiraaliyaatti qophaa'e irratti dorgommiin yeroo xumuramuuf ji'oottiin laaftee kuftee turte. Sababa kanaanis dorgommii hin injifatiin kan haftee waggaatoo dursaa waan turteef carraa injifachuu akka malee qabdi ture. Ufuu ishee kan arge leenjisaan ishee Hayilee Iyyaasuu gara ishee deemuun sarara dorgommii seenee akka ol kaatuu fi dorgommii kana xumurtuuf ishee gargaare. Haa ta'u malee gargaarsa namaan waan kaateef dorgommiin ala taasifamte. Haala kana keessatti ishee duuba kan turte atileetiin Keeniyaadhaa Biyaatiriis Chibeetiin dorgommii kan injifatte waggaatu atileetiin Itoophiyaa Biraam Tsigee Gabrasalaam immoo lammaffaa bahuun xumurte. Gareen atileetiksii Itoophiyaa chaampiyoonaa addunyaa kana irratti hirmaatee gaafa wiixataa galgala biyyattii kan deebi'e waggaa ta'u gaafa kibxataa ganamaa simannaa taasifameef irratti wanti Lataa Sanbat mudate garuu maali jechuun gaafataa turan. Leenjisaan ishee Hayilee Iyyaasuun ho'aa biyya dorgommiin itti taasifamee jiruu fi rakkoowwan kaan akka hubaatii irratti geessee kan himan waggaa ta'u dorgommii Finfinnee Jaan Meedaatti qophaa'e irraa aanuun gara Awustiraaliyaa kan imalte Lataa Sanbat rakkoo kana keessa bahuun akka injifattu leenjisaan abdatee ture. Lataa Sanbat ga'umsa rakkoo hin qabdu ga'umsa dorgommichaa madaalurra turtee yeroo gara dorgommii deemtu jechuun kan hime waggaa ta'u haa ta'u malee hammi ho'aa tureem dorgommii irra deddeebiidhaan taasifame akkasumas imalli dheeraan gara Awustiraaliyaa taasiftee qormaata akka ta'e dubbatama. Dorgommii irratti kiiloomeetira tokko yeroo hafuuf akka itti fuulduratti baatee sirrii hin turreem ho'a irratti rakkoon teeknikaas turee jira. Fistee duratti baatee jira. Dubartiin ishee morkattuu qarqara irratti sekondii tokko caalteen deemtee turte kan joggaa ta'u haala xumura dorgommichaa yeroo ibsu akka kunis rakkoo ta'eera. Haalli kun ammoo dorgommiidhaan duratti isa isheen leenjisaa ishee waliin haasofteen wal faalleessa kan joggaa ta'u akka karoora isaaniitti yeroo dorgommiin xumuramuuf jiru morkattoota ishee keessaa bahuun injifachuudhaaf akka ture dubbatama. Yeroon dursitee baatu wal darbuu fi ho'a tureen dhangala'aan qaama ishee keessa ture dafqaan ba'ee waan xumurameef kun ishee qunname jira. Gara xumuraa yeroo geesse laaftee tarkaanfachuu dadhabdee akka kufte dubbatama. Lataa Sanbat yeroo ammaa dorgommii kiiloomeetira 5,000, 10,000 akkasumas maaraatoonii walakkaa gama dubartootaa riikardii addunyaa kan qabattee hoggaa ta'u dorgommii chaampiyoonaa fiigicha qaxxaamuraa biyya 44ffaa Awustiraaliyaa magaalaa Baatariitti dorgommii kana irratti meedaaliyaa 10 argachuudhaan Itoophiyaan lammaffaa irratti kan argamtu hoggaa ta'u dorgommicha Keeniyaan olaantummaadhaan xumuruu isiiti kan gabaafamaa jiru. Kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoon keenya ispoortii tanaaf walitti qabannee dhufnee hanga nama waan ta'eef hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turuu keessaniif galatoomaa jechaa namoonni miseensa YouTube chaanaalii keenyaa hin ta'in oduu fi sagantaan itti hojjennu yeroodhaan akka isin bira ga'uuf sabiskiraayib godhuu hin dagatinaa akkasumas laayik komentii godhaa jechaa hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turuu keessaniif galatoomaa odeeffannoo keenya itti aanuun hanga deebinee wal agarrutti yeroo gaarii qabadhaa.